Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota chaanaalii Zakariyaa baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Inni naaf argu jirtan kun nama ilma namaa qeerroo qarree Saudi Arabiyaati. Kan sagaleen isaanii dhagahamuu dhabe iyya sagalee dhabe jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa kana numa dubbatu garuu furmaata hin argatu. Beekaanis dubbate wallaalaanis dubbate furmaata hin argan. Garuu wanti takka yoo bakka furmaata argattu hin dubbatamin bakka furmaata hin arganne irraa osoo dubbataallee oolanii furmaata hin argattu. Kana jechuun osoo dhimma isaanii mootummaan hin xiinxalin osoo hamma uummanni dubbatu kana osoo mootummaan ka dubbatu ta'e guyyaa takkaafillee namni isaaniif iyyuu hin jiru. Maaliifuu furmaata argata waan ta'eef. Garuu yeroo hundumaa kan iyyu miskiina sagalee miskiina namni hin dhagahu. Addunyaa tanarratti namuma duubni isaa gaarii, namuma duubni isaa qabeenya jiru tokko, namuma duubni isaa hin jiraame bakki guddaan jiru tokkotu yoo iyyaniifillee sagalee isaanii dhagahan. Ijoollee mana hidhaa jiran kana keessaa kan namoonni sooshaal miidiyaa kanarra beekaman, namoonni bakka gurguddaa qaban, namni jabaan tokko osoo hidhame guyyaa yoo ji'a 5-6 akka isaanii waggaallee hidhamuu dhabanii yeroo muraasa qofa hidhamanii galan. Maaliif ree beekamtii isaa sallaalanii waa isa duuba jiru sallaalanii. Garuu miskiinni nama tokkollee hin qabne kan nama sagalee isaa ta'ullee hin qabne ka beekamtii takkaallee suuraan isaallee miidiyaarra guyyaa takka hin bahin beekamtii saniif dhabame waan beekamtii isarraa hir'ate qofaaf jecha sagaleen isaa ukkaanfamaa. Hammi inni mana hidhaa san keessa dararamullee hangi inni mana hidhaa san keessa turullee baay'ee ulfaataa jechaadha. Isa beekamtii qabu sanirraa gadi. Maaliifuu hiyyeessa waan ta'eef miskiinni bakka kamittuu sagalee hin qabu. Walumaa galatti uummanni Saudi Arabiyaa jiru kun guutumaan guutu isaa nama sagalee isaa ta'uu takka hin qabu. Nama isaaniif iyyuu hin qabu. Osoo isaaniif iyyanillee namni isaanii dhagahu hin jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaa haga yoomii bira ijoollee kana as keessatti hidhee bira ta'a. Yoo ijoollee kana galchame fakkeenyaaf nama 100 takka haa ta'u 100 takka dura galchesani galchee haa galatoomu. Maaltu sarraa hir'atame ijoollee san yoo galche? Ammas kanatti dabalee yoo galche namuu haa guddatu haa xiqqaatus waan ofiitti gala, qe'ee ofiitti gala, maatii ofiitti gala, biyya ofiitti gala. Mootummaarraa maaltu hir'ata? Ani ka gaafii guddaan natti ta'e dhiibbaa ijoolleen kun yoo galan mootummaarraan gahu maalinni? Hedduu takka na ajaa'iba dhugaa rabbii. Osoo mootummaan biyya Arabaa kun silaa kanu miidhuu qabu, silaa kanu cinquu qabu, kanu cunqursuu qabu silaa mootummaa Suudiiti. Maaliif jennaan biyya isaa keessa jirra, seera cabsinee karaa baharaatiin daandii seeraan alaatiin biyya isaa seenne. Silaa qabee kanu dararuu qabu isa. Garuu nu hidhe nama hidhuu nama dararuu miti. Maaliif jennaan si hidhe seera cabsite waan ta'eef si hidhe hidhamuu isaatiin waanuma seeraa hojjete. Mani hidhaa yoo jedhame gaafuma duraatu mani hidhaa jechuun sii gala wanti hundinuu rakkoonis beellis dadhabbinis dhibamnis wanti hundinuu akka mana hidhaa keessa erguma mana hidhaa jedhee mogga'e gaafa wanti hundinuu hidhaa ta'e gaaf sanirraa sii gala. Garuu silaa mootummaan keenya lammiin kiyya eessa jira jedhee kan barbaadu silaa nama 100,000 haganaatii miti, nama miliyoona haganaatii miti, namni dhibbaatu silaa mana hidhaa kana keessa turuun isaaf qaanyee guddaadha dhugaa rabbii dubbachuuf. Mee maqama Itoophiyaa jedhu kanaan yeroo hunda namni kuma haganaa mana hidhaa jira mana gurruma isaatiif iyyuu silaa qaanyiidha osoo mootummaa lammii isaatiif rifatu mootummaa saba isaatiif quuqamu ta'ee jechaan. Yeroo baay'ee mootummaan Itoophiyaa badhaasa garaagaraa deddeebi'ee argata. Ammas badhaasa argatee jira. Wallaahi nama ajaa'iba. Osoo biyya keessatti qaala'insi jireenyaa uummatarraa dararaa jiru, osoo haalli siyaasaa biyya keessaa akkatti jiru sanitti jiru, osoo hidhamtoonni kun kumaatama mana hidhaa kana keessa waggaa tokko oliif deemaa jiranii roobni itti bahee caamni itti dhufee qorri irraa bahee amma oowwi itti dhufuuf deema. Ramadaan illee asuma keessatti itti darbuuf deema jechaan. Ammas deebisee mootummaa Itoophiyaa badhaasa argatee jira. Badhaasni inni argate ka maaliiti hoo? Osoo uummanni kun haala kanaan jiru badhaasummaa inni argatu maalinni? Addunyaa kijibaan guutamte tana keessatti miskiin haqa isaa hin argatu. Guyyaa rabbii isaa birmate malee, guyyaa rabbiin isaa iyye malee iyya isaa namni tokkollee hin dhagahu. Ammallee inni asitti hafellee osoo of yaadatanii natti tola. Ijoolleen Saudi Arabiyaa guutumaan guututti as keessatti akka nama biraa uummata biyyoota firiidamii qabanii waan garaagaraa affeeranii
namoota garaagaraa keessummaa yaamanii yeroo hedduu irraa dhiichisan garuu gaafa isaa hidhamanii mana hidhaa kan keessa jiran namni hundinuu ni cadhisa oo guyyaa takka dubbate oo guyyaa lama dubbate ni cadhisa hatta sheekotiin illee kan yeroo isaan rakkatanii namni hundinuu ijoollee Suudarbiyaa sana waa hunda keessatti akkuma soogiddaa maqaa isaanii hin dhabamu garuu bakka rakkinaa kana amminumaayyuu akka waan hidhaa kana bahanii akka waa hidhaa kana keessa hin jirre bakka garaagaraa biyyatti walgahii garaagaraa gaggeessan namni isaan yaadatu hin jiru asitti iyyuu dhufanii walgahii garaagaraa gaggeessan namni maqaa isaanii dhabu hin jiru garuu gaafa rakkinaa gaafa gargaarsa kan yaadatamu ijoollee Suudarbiyaati akkasumallee namni harka dheeratu namni arjaan illee ijoollee Suudarbiyaati dhugaa dubbachuuf gargaarsa garaagaraa keessallee seen ergee jira ilmaan illee ergee jira bakkuma feete yoo seente yoo warra Ameerikaa taate malee ijoollee Suudarbiyaatitti kan qixxaatu hin jiru garuu guyyaa rakkinaa guyyaa isaa hidhamanii akka namni hidhaa ta'an namni hundinuu gurra isaa irraa cufate yookaan guyyaa lama dubbatee guyyaa sadii dubbatee cal'isa kana hunda caalaa kan mootummaan irraa cal'isu hedduutu akka nama ajaa'iba mootummaa yoo danda'ame ijoollee kana mana hidhaa kana keessaa baasee galchuudha akkasumallee lammiin kenna biyya kanarraa osoo dhaabbatanii gaariidha osoo hin taane iyyuu dirqama osoo biyya kanarraa dhaabbatanii gaariidha karaan seeraa banamee jira karaa seeraatiin dhufuu danda'an karaan hiqaama gadhiifamee jira hiqaama isaanii bitatanii dhufuu danda'an kanaan ala biyya kanatti osoo deebi'uu baatanii akka namnillee sagalee isaanii hin taane argaa jiran akka namnillee isaanii hin birmanne argaa jiranii biyya kanarraa osoo hanga danda'ameen biyya kanarraa dhaabbatanii baay'ee gaariidha biyyoota biraatti jira biyya kana malee jiraachuu hin danda'amu akka waan jedhanii fakkaatan namni ni qabama achi deebi'a ni qabama as deebi'a ni qabama as deebi'a kanarraa nammoo lammiin biyyaa dallane hamma akkuma isaan hojjetan isaan illee dadhabanii isaan qabuudhaaf isaan adamsuudhaaf cinqamanii jechaadha akkuma isaan as deebi'uudhaaf cinqaman sanitti. Kanaaf osoo warri biyya galtanii as deebi'uudhaaf karoora garaagaraa qabdanillee osoo akka danda'an biyyuma keessan keessa jiraattanii wallaa osoo biyya keessan keessatti gatteessanillee kophee xaraddaniillee jiraattanii numa jiraattanii rizqiin biyya Suudii Arabiyaa malee bakka biraa takka illee hin jirtu jettanii lubbuu teessanillee yaada uummata irraanillee gahuu lammii keessan cinquu maatii keessan cinquu lubbuu teessan cinquu waa hedduu cinqitan namni gaafa hidhame kan hidhame san caalaa maatii isaatiitu cinqama amma ijoollee Suudarbiyaa waggaa tokko mana hidhaa kana keessa jiran kana caalaa maatii isaanii haadha abbaa isaanii kan obboleetti asii qabu jira kan jaartii asii qabu jira dhugaa rabbii nama achi hidhame san caalaa kan sammuudhaan miidhamu warra ala jiru kana jecha maaliifuu yoo waan takka arganii yoo miidiyaarra waan takka argan akka waan obboleessi isaanii achi keessa waa ta'e akka waan jaarsi isaanii achi keessa waa ta'e hedduu takka itti dhagama kanaaf osoo aga danda'ame of tissitanii gaariidha rabbiin hunda isaaniitu nagahaan haa baasu mootummaa Itoophiyaallee kan isaanii birmatu kan isaan sagalee isaanii dhagahu kan waa'een keenyatti dhagamu rabbiin haa taasisu. warri hidhamtoota mana Suudarabiyaatii qabdanii rabbi obsa isinii haa kennu du'aayiidhaan bira jiraadhaa rabbiin ramadaana kana asitti furmaata godhee hidhamtoota keenya ijoollee keenya rabbi nu haa baasu haguma dandeettaniin sagalee tahaa fi hanga waan biraatiin walitti deebinuuf nagaa keessa naa tura rabbiin isaan haa baasu du'aayii godhaa fi dogongora jiruuf afawnaanillah.